Ashama harka fuune kun YouTube chaanaalii Abii Appiitii. Egaa daawwattootaa fi jaalattoota chaanaalii kanaa kanneen taatan hunduma keessanuu fi akkasumas warreen viidiyoo kana ilaalaa jirtan hunduma keessanuu nageenyi koo kan kabajaa fi jaalalaa iddoma jirtanitti isin haa ga'u jechaa gara qophii har'aaf isin qopheeffadheettiin isin dabarsaa. Obsaan afaana turaa aboo isinitti haa tolu, turtii gaarii. Ashama harka fuune kun YouTube chaanaalii Abii Appiitii. Egaa daawwattootaa fi jaalattoota chaanaalii kanaa kanneen taatan hunduma keessanuu fi akkasumas warreen viidiyoo kana ilaalaa jirtan hunduma keessanuu nageenyi koo kan kabajaa fi jaalalaa iddoma jirtanitti isin haa ga'u jechaa gara qophii har'aaf isin qopheeffadheettiin isin dabarsaa. Obsaan afaana turaa aboo isinitti haa tolu, turtii gaarii.